Addunyaa kanarraa biyyi waraanaan akka malee sodaatamtuun biyya tami. Akka yaada kiyyaatti addunyaarraa sodaatamtuun Itoophiyaadha. Addunyaarraa biyyi qabeenyaan dureetti hoo biyya tami. Ooyi kanan beeku meeqa biraa na gaafadhu. Itoophiyaa gara dhiyaatiin biyya tamtu daangessa. Kun immoo salphaadha gaafii ijoolleen deebisuu dandeettu na gaafatta Somaaliyaatu daangessa gara dhiyaatiin. Abbaa feesbuukii maqaan isaa eenyu yookaan namni feesbuukii diskavar godhe eenyu? Kana beekuu hin dandeenye. Ansihii kan akkami jaarsa kiyya jedhee si wajjin jiraadha. Nama duubatti hafaa ka waa takka hin beekne waan si gaafatanirraa waan siyaasaa hin beektu waan addunyaan itti jirtu hin beektu waa'ee onlaayinaa irraa hin beektu osoo namummaan tokko feesbuuka naabani jedhee si fidatee banteef hin beektu akkami jaarsa kiyya jedhee si wajjin jiraadha. Ani nama ismaartii fedha nama akkasii doofaa kana wajjin akkami jiraadha. Oo yaa intala tana rabbumaa jedhi na dhiisi mataa na dhoostee barra guyyaa mara gaafii jettee na cinkitaani gaafuma kanayyuu hin barbaadu na dhiisi nagayaa na dhiisi. Hayyee rakkoo takka hin qabu ani si dhiisa garuu waa takka yoo goote qofa si dhiisa innis maali gaafima feete bakkuma feete barbaadi na gaafadhu gaafii an deebisuu hin dandeenye na gaafadhu yoo an gaafii san sii deebisuu dadhabe aga gaafa deebii isaa argadhuuritti deebi'ee gaafii biraas hin gaafadhu. Hayyee amma na dhiisi yeroo biraas gaafadha. Maali saahiba kiyya maal rakkattee ganama subii kanaan asitti na waamte har'a. Yaa saahiba kiyya qaalii rakkooti hundaa sima qofatti himadha saahiba biraan qabu ka itti himadhu abboo rakkadheetiniin harkan guutuu hirribni na qabuu didee kunoo ganama subii kanaan dhufe. Hayyee maal taate mee maaltu si mudate? Jaartii tiyyatu yeroo mara gaafii adda addaa na gaafatee sammuu na cinqaa beekta yaa jaartii tiyya rabbumaa jedhi mataa nan bowwaasisiin na dhiisi jedhee hankarannaan gaafii cimtuu ani deebisuu hin dandeenye takkatti na gaafadhu yoo deebisuu dadhabe lammata sin gaafadhu naan jette yookaan ammoo sin dhiisuu haga maraattu naan jette. Kanaaf mee rabbumaa jedhi mee gaafii naa barbaadi gaafii ofirraa callisiisuun. Sana taatu salphaadhaa miree gaafii ati gaafattee isiin haga duniyaarra jirtu si deebisuu hin dandeenye sitti himamaan. Hayyee daddafina himi turte malee dafi. Amma ati mobaayilii harkaa qabdaa? Lakki saahiba kiyya mobaayiliin finne ariitiidhaan manaa ba'e aarii wajjin moobaayilumaa bakka isiin jirtu hin beeku. Hayyee erga mobaayilii harkaan qabaanne amma deemi gadi yuutuubii kiyya keessa seeni sabiskiraayibii naa godhi achi booda gama waasaappiitiin si erga rakkoon takka hin jiru. Na fayyaddee si fayyaduu qaba. Maali saahiba kiyya maa natti taphatta rabbii jedhii natti himigaa. Dhugaa siin jedhaa jira bar atis na fayyaddee anis si fayyaduu qabaa siin jedha yoo kun siif hin ta'in ofirraa deemka garuu ani deebii ajaa'ibaa siif qaba. Hayyee rakkoon takka hin jiru ani chaanaala sadi qaba sadiininus ammuma tana seenee sabiskiraayib sii godhaatummaan deebii cimaa tokko qofa naa kenna malee. Hayyee kai deemi sabiskiraayibii qofaa miti laayikiif sheerii illee itti dabali malee wayita gama tiiktookiitiin liivii seenu ammoo taaptaabii illee hin dagatin. Yaa Rabbi hayyee gurbaan maal eegaa yuutuubii isaallee taatu waan qabu maraan sabiskiraayibii godhe viidiyoo isaa guutuu sheer godhe laayik ani godhiniif hin jiru maaluma eegesila. Mee waan rabbiin beekani onlaayinii seenee halaalu kaa onlaayinii yoo jiraatin barreessaaf himeen haa ergu. Ajab ani asii isa eegaa inni ammoo tiiktookii laayivii jira akkam. Anatu abbaa rakkate asiinillee haa barreessuuf mee koomantiidhaan. Yaa sila gurbaan hin maraate taaptaappii miliyoona tokko godhi. Namni baay'een hin jiru kophaa kiyya miliyoona tokko guutuu qottee nuun irraa jitti kaa. Wayyoo carraa kiyya rabbi na erge taap. Guutu himaa maaltu naafi? Waa ofirraa guute. Ohoo qottee illee narra yaatu amma naa ergee maraafu mee amma deemee haa dubbiseetiin nu jittiiru. Gaafii yeroo dabre jenne san si gaafachuudhaaf deebisuudhaaf qophiidha. Gaafadhu rakkoo takka hin qabu silaa maal waa nama gaafattee beektaa miti. Hayyee gaafiin akkana jedha ani ka'ee yoo hojii tokko hojjedhe yoo hojiin sun naa milkaa'uu dide maal gochuu qaba? Isa dhiistee hojii biraa haaraa eegaluu qabda. Yoo hojiin eegale suni milkaa'inaan akka inni itti naafufaa jiru arge hoo maal gochuu qaba? Yoo akka siif milkaa'aa jiru argite hojii san itti daddabaltee hojjettee kan biraallee irratti daddabaltee akka milkaa'inni kee sirriitti siif dabalu gochuu qabda. Hayyee bultiin anii fi ati waliin ijaarre tuni naaf hin milkooyne jedhee si dhiisee jaartii biraa haa fuudhu moo naaf milkooyte jedhee sirratti jaartii biraa dabalee haa fuudhu? Deebisi kan callisinii maa callista? Gaafa deebistillee deebistu gaafii lamaan kana keessa deebii tokko akka naa deebistu barbaada.